Hello, our students all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, and I hope all of you are fine. Barattoonni keenya kan addunyaa ibsan akkam bultan, akkam ooltan, akkam waaritanii gaarii galata waaqayyoo nuyi nagaa jirra. Barnoonni keenya har'aa waa'ee gaalee uumuuti. Mata duree gaalee uumuu haala gaaleen itti uumamu. It's about how to form phrases in afaan Oromoo. Kaayyoo gooreen barnoota kanaa the specific objective of this lesson are to identify the types of phrases based on their formation, form phrases in Afaan Oromoo, use the Afaan Oromoo phrases in our communication. Egaa kaayyoowwan kana bakkaan ga'uudhaaf gaalee uumnee Afaan Oromootiin itti fayyadamuuf haala kamiin itti deemna kan jedhudha. So let's proceed to the parts of speech in Afaan Oromoo. Kutaalee dubbii yookiin immoo parts of speech kan jedhamu Afaan Oromoo keessa 8tu jiranii isaanis maqaa, bamaqaa, maqibsii, xumurtuu, xumuribsii, raajeffannoo, walqabsiiftuu fi firoomsedha. So the nouns, the pronoun, the adjective, the verb, the adverb, the interjection, conjunction, and preposition. Fakkeenya kennina example man, house, these are noun. Nama, person. Pronoun is like ani, ati, I, and you. Adjectives are like gaarii, good, gadhee, badaa yookiin bad. Xumurtuu like dhaa, is, jira, and other, and ture, was, where. Xumuribsii is what adjective, adverbs like slowly, quickly, suuta, ariitiidhaan, yookiin ariitiin, muddamaan. Raajeffannoo is interjection, words of strong emotion like oh my god, yaa rabbi, yaa nama, yaa waaqa, if we say. Walqabsiistuu is what? Conjunction and for example fi and yookiin or. But garuu Firoomsee for example firoomsee jechuun gara, irra, irraa. So these are gara means to the school, gara mana barumsaa. Finfinnee irraa, from Finfinnee, from New York, from Ohio, we can say like that. So kutaaleen dubbiiwwan kuni maali kaa? Maqaa jennee bakka maqaa immoo bamaqaa jenna. Maqibsii ibsa maqaa kan maqaa ibsu jechuudha. Xumurtuu xumuribsi yookiin immoo kan xumura ibsu jechuudha. So these things are very much related, walitti dhiyaatanii waan jiranidha. Egaa akkamitti gaalee uumna kan jedhu kaa? Gaaleen maalirraa uumama? How do we form phrases in Afaan Oromoo? So to form phrases, we will bring two words together. Words plus words form phrases. So phrase is something more than a word. Is a given word plus another word. Alright? So what type of words come together and form phrases? We are going to look at each of them. Egaa gaalee kan jennu gaaleen maaliif maalirraa uumamuu danda'a? Jechoota lamarraa jecha tokkoof tokko walitti dhufanii jechoonni lama gaalee ta'uu danda'u. Isaan kunis maalni maqaa fi maqibsi walitti dhufanii noun phrase. The noun and the adjective, they come together and form what? Noun phrase. In English, for example, we may say red ox. So the adjective comes first and followed by the noun. But in Afaan Oromoo, the reverse is true. We don't say red ox, rather we say ox red in Afaan Oromoo. So sangaa diimaa, sangaa is noun plus diimaa is red, ox red is not red ox. In Afaan Oromoo, the order is what? The adjective comes after the noun that it modifies. Sa'a diimaa, sa'a aannanii, cow milk. Alright, it's not milk cow. Nama guddaa, big person. Okay, that means person big as it is, if we put it like that, because
is the opposite to that of the English adjectives order here. Mucaa dheeraa, tall boy. Mucayyoo qal'oo, girl thin. So the noun comes first. Mucayyoo is girl, thin is qal'oo, mucaa is boy, tall is dheeraa, boy tall, which we say in English tall boy, or big person, or red ox as we said. Iddoo gaarii, place plus good. So in Afaan Oromoo we say place good. We say don't good place. Bishaan qulqulluu, water plus pure. So it is water pure, which we may say in English pure water. Midhaan dheedhii, crop plus cereal, so crop cereal. So that is what cereal crops. Horii foonii, cattle, meat. So cattle for meat. So the first thing is what? To know the order is very important. So we bring the noun plus adjective and form noun phrase. All right, noun phrase. And the other one is what? We use noun plus noun possessive adjective like maqaa koo, maqaa kee, maqaa isaa, maqaa ishee, maqaa keessan, maqaa isaan, maqaa isaanii, maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa intalaa, maqaa haadhaa, maqaa lubaa, maqaa mootii. So this means what? Maqaa koo means my name, maqaa kee means your name, maqaa isaa means his name, maqaa ishee means her name, maqaa keessan means your name, maqaa isaanii means their name, maqaa abbaa means father's name, maqaa ilmaa means son's name, maqaa intalaa means daughter's name, maqaa haadhaa means mother's name, maqaa lubaa means priest's name, maqaa mootii means king's name. So these are phrases formed from what? Noun plus possessive adjective, my name. When we say this also what? Phrase, noun phrase, all right? So when we continue, we can form noun phrases from what? From noun plus preposition, like what? Mana jala means under the house or beneath the house. Mana gubba means or mana irra is what? On the roof, on the house or on the roof. Mana bukke means near the house. Mana keessa means inside or in the house. Mana duuba means behind the house. Mana fuuldura means in front of the house. So these are what? Prepositional phrases, we can say also. Because as we can see from the English version, the head of the word is preposition. So on the house, in the house, near the house, in front of the house, these are prepositional phrases. But in Afaan Oromoo, what comes first is what? Already noun. Mana jala, mana irra, mana bukkee, mana keessa, we say. So this also works, the two words may be also noun. Both of them can be noun. Maqaa fi maqaa. Mana is noun. Citaa is noun. Citaa means thatch. So mana citaa means thatch roofed house or hut. Mana citaa, mana dhakaa, mana sibiilaa, mana dhoqqee, mana holqaa, mana holqaa. Mana holqaa is not single, is not mana holqaa. So cave, the house, cave house, okay, cave house. Mana qorqorroo, steel or tin roofed house. So these are what? Phrases anyway. We form phrases from what? Noun plus preposition, noun plus adjective, noun plus noun. So that is how a noun is and a phrase is formed. So for what purpose we use phrases? We use phrases as an adjective, or we use phrases as a noun. All right, prepositional adjective on the table, in the house, on the roof, mana gubbaa, mana jala, mana irra, mana keessa,
Mana, when we say, for example, we do have others. For example, we form phrases from what? Noun plus what? Plus other adjective like what? Wide, narrow. Mana bal'aa means wide house. Mana dhibaa means narrow house. Mana maatii means family house. Mana haaraa means new house. Mana moofaa means old house or ancient shanty house. Mana amantii means house of worship or like a mosque or a church. Mana amantii. Mana bunaa means cafe, coffee house. Mana qorichaa means pharmacy. Mana qorichaa. Mana nyaataa means restaurant. Restaurant where people eat. Mana barumsaa means school. Mana kitaabaa means library. These are also phrases. This is the way we form phrases. We form phrases from what? Noun plus adjective. For example, if we take these adjectives that say good or gaarii, nama gaarii, mucayyoo gaarii, mana gaarii, biyya gaarii, nama gaarii, nama plus gaarii makes nama gaarii, good person. Mucayyoo plus gaarii form mucayyoo gaarii, good girl. Mana plus gaarii forms mana gaarii, which means good house. Biyya gaarii, biyya plus gaarii forms biyya gaarii, that's good country. Carraa plus gaarii, carraa gaarii, good luck. Guyyaa gaarii, guyyaa plus gaarii forms guyyaa gaarii, good day. Halkan gaarii, halkan plus gaarii, good night. Iddoo gaarii, iddoo plus gaarii, iddoo gaarii, good place. Yeroo plus gaarii, yeroo gaarii, good time. One plus gaarii, one gaarii, good thing. Yeah, so good thing, good time, good place, good night, good day, good luck, good country, good house, good girl, good person. These are phrases. Anyway, these are phrases that we formed from the noun and plus the adjective gaarii. Now we are looking at some different forms of phrases. Phrases can be used as a subject, but this time the phrase may not be formed from two nouns, rather a noun plus a suffix, alright? Maqaa fi maxxantuudhaan gaaliin haala itti uumuun danda'amu. How we can form from noun and suffix kind of. Caaltuun barattuudha. Caaltu plus n, so that forms what? Noun phrase. Alright, so this time caaltu is a subject and it's taken as a phrase. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee is the center of Oromia. So Finfinnee plus n, that forms phrases and that shows subject, being subject. Birbirsi muka guddaadha. Birbirsa is a big tree. Birbirs plus I, noun phrase, so it forms a phrase, alright? So phrases can be formed in this way also. The other one is what? Maqibsa irratti maqaa, gaalee maqibsa adjective phrases are there. Intala gaarii qabda. Intala gaarii, you have a good daughter. Muka jiidhaa muree, he cut growing tree or wet tree which is not dry. Sa'a adii bite, he bought a white cow. So this white cow, growing tree, good daughter. So these are also what? Phrases. We call them adjectives. So egaa isaan kunis gaaleedha jechuudha. Gaaleedha. Gaalee ibsa maqaa ilaalle gaalee xumuramaa tolaan saree haala badaan ajjeese. Tola killed the dog badly. So how he killed the dog? Akkamitti ajjeese? Haala hin taaneen, haala badaan, badly. So this is what? Gaalee xumuraate jechuudha. So this adjective haala badaan ajjeese. This modifier or this adjective tell us how Tola killed the dog badly.
Caalaan Finfinnee kaleessa deema. When he went to Finfinnee yesterday. Isheen buddeena suuta nyaatte. She ate injera slowly. So how did she eat? Slowly. Suuta nyaatte, kaleessa deeme, haala badaan ajjeese. So these are what? Verb phrase. Anyway, when we separate a given sentence into two, we have noun phrase and verb phrase. Hima tokko bakka lamatti gaafa hirru maal arganna? Noun phrase, the subject part, and verb phrase, something that's left after the subject. Umuriif sammoo kunichi maanni phrases. Caalaan suuta deema. Caalaan suuta deema. Caalaan suuta deema. So this one is Caala. Caala went slowly. Ijoolleen dhaabaa baay'ee fiigu. Dhaaba's children run swiftly. Caaltuun gaangeedhaan deemte. Caaltu left by mule. So these are also phrases. These are also phrases, all right? Suuta deema, went slowly, baay'ee fiigu, gaangeedhaan deemte. So these are also verb phrases. Egaa gaalee xumurtuuwwan jechuu isaan kunis gaalee firoomsas hin jira. Tolaan akka fardaa fiiga. Tola run as a horse. So we are looking at these things in the sentence as we can see. Waa'ee Caalaa natti himi. Tell me about Caalaa. So here about Caalaa. Waa'ee Caalaa akka fardaa. Abdiisaan gara Amboo deeme. Abdiisaa went to Ambo. Went to Ambo. So to Ambo is a prepositional phrase. About Caalaa is a prepositional phrase. As a horse is a prepositional phrase. Egaa isaan kun gaalee firoomsee jedhamu jechuudha. Maaliif mataan isaa hundee isaanii firoomsee irraa jalqaba jechuudha. Akka fardaa waa'ee Caalaa gara Amboo kan jedhu jechuudha. Gara biraatiin mana citaa, sa'a aannanii, dallaa loonii, hoolaa gurraacha, muka gabaabaa, mana bareeda. So these are what? Thatch house or straw house, milk cow, cattle fence, black sheep, short tree, beautiful house. So these are the phrases. Anyway. Egaa har'a maal ilaalle akkamitti akka gaaleen uumamu. Gaaleen maqaa fi maqaarraa mana citaa. Akka mana citaa jenne kana maqaa fi maqaarraa, maqaa fi maqibsirraa, nama gaarii. Akkasumas immoo maqaa fi firoomserraa, mana jala, mana irra, mana gubbaa, mana keessa. Akkasumas immoo firoomserraa, xumurtuurraa gaaleen xumurtuu ni jira jechuudha. Suuta deeme, saffisa, suuta nyaate, suuta nyaadhu. So these are what? The adverb, all right? The verb phrase, all right? And adverb phrases are also there. Isaan kana jechuudha ka. Egaa gaalee yoo jennu gaaleen jecha gaaleen tuuta jechootaa ta'ee jechoota lamaa fi isaa ol irraa uumame kan gulummoo fi hima guutuu gulummoo hin qabne hima guutuu gulummoo qofa kan ta'uu danda'u yookiin xumurtuu qofa kan ta'uu danda'u hima guutuu tokko kan hin dabarsine jechuudha. Egaa gaaleen wanta jecha tokko ol ta'e jechuudha. So a phrase is a group of words that is that never give complete sense and that is beyond a word, all right? A given word. Kana ka galatoomaa guddaa galatoomaa. So maamila keenya ta'uun afaan Oromoo waliin barachuu dandeenya. Baay'ee isin galateeffannaa. Warri afaan Oromoo barattan immoo jajjabaadhaa baradhaa. Nagaan nuu tura.